Ramadana darbe yeroo nyaate amma kana saxxee taa'u Ramadana dhufu yaa Rabbi nagahee jedhee kadhatamu calluma jedhee kadhata. Shakkama footoo kee jijjiiree maxxansa kottuuti as ba'i. As ba'i uummata irratti kafalama duubaa wanti kafalamu tokko. Lakkoofsi kiyyaa 93. Waa baay'ee narraa fuudhee jira. Obboleetti keelee sii fida jedhee birriilee narraa fuudhee jira. Hundayyuu si ergee jiraan. Ka Itoophiyaa irraa obboleetti isaa irraan nagalchisiisee illee maatii jechuudha. Naaseen adaraa seera. Ka sagalee irratti guurte kun sii? 93. Sagalee irratti guurte erta miti? Sagalee isaallee kiyyaallee hundaa. Ani barra jechuun guyyaa Kana abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. amma Ramadana darbe yeroo nyaate amma kana saxxee taa'u Ramadana dhufu yaa Rabbi nagahee jedhee kadhatamu calluma jedhee kadhata. Shakkama footoo kee jijjiiree maxxansa kottuuti as ba'i. As ba'i uummata irratti kafalama duubaa wanti kafalamu tokko. Mucaan shinti beetii arabaa keessatti miccitee sitti kennite ati fataa jedhettiin. Lolli jitiin fataa jedhee galagalee achi garagaleeti kiiloolee dhaqii intinaa affeeri qeewwaxii ijoollee affeeri dulatii isinii dullaa dhaandhaama akka harree hojjettee sitti kennatte biyyattiin agalchette coggaarraa lamxii ati immoo kiiloolee dhaqii fataa jedhii akka sooreessaatti jechuudha. Erkadhuu taayitii qeewwaxiitti nyaadhu dulatii minaamni ajajii fireendii kee affeeri dabuubii kana waan walitti qabeeti geessi. Coggaarraa. Wattoo dhiyaadhas asitti kafalama. Warra asitti batamtan asitti kafalama keessaan wanni kafalamu hin jiru. Tu maqaan kee badeetu viidiyoon irratti hojjetamee hin jedhin. Yoon viidiyoo dalagee gadhiise immoo yuutuubii irratti feesbuukii gosa guddaa irratti peejii godhattan gadhiisa. Birrii Itoophiyaa 50 naa kennamu malee hin kaasuudhaan. Adabbii jechuudha. 50 Itoophiyaa naa kafaltee naan hin kaasa. Birrii mucaa kafalaa 50 naa kafaltee erga maqaan kee badee kee. Adabbiin kee 50 mana murteedhaa kafalta. Uummata Booranaatiif galchita. Yoo asitti dhuftee maallaqa kanan kafalin uummata Booranaatiif 50 galchita kisaara qixaatii. Obboleetti keenya birrii sii kafalta. Kottuuti balleesseera dhiifama jedhi yookiin sababa kee himadhu. Okay. Waaqayyo gaariidha kan jettu ati suuraa isaan qabdu lakkoofsa miti. Maali? Odduu jira waraanaan eessa abbaa jira? Maa barana Facebook irratti yeroo gadi baasisaa xilukkoo kan yerootti dawalanii mataa turanii wanti tokko wanti dhufe hin jiru. Sii galee wanni dhufu tokkitti hattuun paawurii hin qabdu. Hattuun paawurii hin qabdu. Inki jibanii tultullaa jedhi. Mucaan amma footoo isaa argitan kuni erga maallaqa nyaate hoggaa ga'eera. Amma immoo mana keessa taa'ee fireendota isaa kiilooleetti affeeraa ture. Muuziqaa kana dhaggeeffachuudhaan dabarsaara yeroo isaa. Muuziqaa kana banatee taa'aa mana isaa keessa. Obboleessa keenya kana namni beektu faasikaa koo siin galcheesh. Najuu kan najuuti moo kan eenyuti? Aloo? Eenyuun kooti. Waalaikum assalam. Imannaa himattee. Maqaan isaa eenyuunni? WhatsApp ke tumuri sama ini.
Xumurri biyya keessaayi okay 27 la sagalee malee footoon argine suuraa lakkoofsa bichaan argine hin bilbilin lakkoofsa bichaan suuraa waa hunda Shamsiyaan dhuftee jirti nube. Shamsiyaan duratti sun dhuftee jirti. Shamsiyaa kam Shamsiyaan galuu dandeessi nama 20 qofa qabdi. Duratti ani Shamsiyaa jetteen sun. Ka duratti ani Shamsiyaadha hoo jette si galchaati jetteen san. Kana maarreerraa nyaata. Kana maarreerraa nyaata ani Shamsiyaadha jette san. bu'ii gaa qeerroo fixattee tamite ati qeerroo fooloo godha waa inni dubbate hojiirra oolchaa fi nama gaariidha anis viidiyoo si bandalaga Video si erga kalas dhiyoo na galatoon. kottu Shamsiyaa እሺ አባን ፎቶ ከና ኙነተን ነጁላ ነጁ ነመኩሞ ተኮቱ ላላ ቱሬ ዮ ኢኒ አጠበ ብለማ ለቀት ሲገልቸስ ዮ ኢኒ ገልቸና ኮ ቦርቆቱ ደቤቲ ሮማና ባላዱ ዋቶ ኮረምና ዱቢሰን ጅሩ ማላቅ ኒኮት ቦሪንጋለ ጀዲ ኮቱ መዱቲ ቪዲዮ ረደለግኒ ለፈከኝ እሺ አየ ገለቶን ፉልፋት መርጌታ ኩኛን ቀበዚ አቶ ቦሌቲ ካንከማሊ waaqayyo gaariidha moo waaqayyo gaariidha kan kee dhimmichi footoon isaa mul'ifameera kan kee WhatsApp kan koo dhumni isaa 80 footoo isaa mul'ifneen mul'ifne iqaamaadha kan qaba footoo isaanii iqaama maqaan isaa eenyunni maqaan isaa eenyunni yoo samma'aa yookaan moontanaarraa qabaatte balleessi ofirra baas yeroo dhibba sinitti maara sinin buusaan warri elfoonitti kaatanii buutan isinin buusaan keessummeessu qeddest wayyee moo biyya akkam sammaatti baasaa ol baa yookaan immoo elfoonitti baasaa ol baa gizee kuma tokko sinitti maara ayyee obboleetti keenya kan kee viidiyoo irra dalagu feesisaa waaqayyo gaariidha keessaan na dubbisi ati deebiiti. Okay, mube ani mana isaa keessa dalageeti. Hojii mana isaa keessa hojjedhee mindaa ji'a tokko birikuma tokko na uggate Muhammad Salim jedhama bilbila isaa si ergee jira gara keessatti. Inni kun mana isaa dalagiinsi lawwate? Wallahi an ilmoon qaba ilmoo isaa sadiin guddisee fi an ilmaanin qaba ilmaan kiyya gabuu bulchee maan rabbii keenaa kennu don jedhuuni siifin kenna har'a boru siifin kenna jedha Ramadaan dhufu kun lakkoofsi kun a'uudhu billah anoon inni dhaabatee jira lakkoofsi kun raakeetii meeqa duwwaa sadi waa danuun seenaa nan beekaate akkasitti fiddan shamarran duwwaa sadi lakkoofsi isaa malee suuraa isaan qabdu miti suuraa isaa hin qabu bilbila isaa tokkorra lama nan si erge duwwaa 9 Galtama tokko soddomii miti. Umni isaa 82 tokko umni isaa 31. Maqaan isaa eenyuuni? Muhammad Salim Alataa Jimmaati. Shaarjaa keessa jiraata. Maasha Allah. الرقم المطلوب غير صحيح. Maasha Allah. Inni haadha manaa mana kaatee haadha manaatichi qaxaree si hojjechiifatee ka'ee saraa jedhee jiraataa. Keessaan wanti jedhu jiru kana booddee keessaan nama keenya gaddinee fi keessaan kadhannee amatamee kadhadhabne. Barumsaan barattanu taanaan ergasii feesbuukii irratti waan dabarsaa ture irraa barumsa fudhanne ati doomaadha. Daarektiin hojjetu lakkoofsa. Kan umni 31 daarektii hojjeta kan 82 kan WhatsAppii guutuu miti inni guutuu miti giffii koo guutuu miti maaltu si jarjartee naanii hedduu ergite. Guutuudha duwwaa 5 20 87 10 82.
دواشن للدم saddeettamii torba kudhan saddeettamii lama inni footoo qaba waasappii qaba telegiraamii qaba. Daarektii barbaadaan. Daarektii illee hin fayyadama hin cufe isiimi lafa godhuun ol kabiraatiin qaba ka daarektii inni cufee jira. Ka daarektii beeti. Duwwaa 529 Wai, duwwaa. 29 40 tokko. 40 torba. Tokko. الرقم الذي اتصلت به غير موجود. Najjatu. Bilbila lachuu cufee jira jechuudha. Waasappii hundumaa cufeetedha. Imoo qaba? Imoos qaba, biitormis qaba. Kan umni 82. Mana na bilookee jira malee hin takka fayyada. Agasitti Faasikaa eesseetta? Qeddest. Wayye. Atoo. Kiyyuma bare mubee. Qaama dubbata aha. Naan zooreera ministeerii kootu iyyuu sirrii hojjetaa jiru. Koo eegasii cufeen bana. Ergataa waleetiyyuu deemee jira. Ergadhaa. Ergadhaa warra ammaa siifanii fi intinaan. Qeddest ergadhuun tinaatis. Ergadhaa warri footoo ergitanii jirtan. Mubeen waa siimaa qoy. Maal godha isiniif fakkaate ijoollee warri waasaappiin jedhan ergattanii dhumni lakkoofsa kootii kana jedhaati ergasii sagalee isinii ta'a malee kana sagalee taa'eef ijoollee baay'eetu na sobanii gadi bu'an. Dhumni lakkoofsa waasaappii kootii kana ergadheera naan jedha ergasii sagalee isinii ta'a. Animmoo yaada Dhumni lakkoofsa 65 waasii dhufeera. as jalatti emoji boyichaa please emoji boyichaa dhiisaa tokkoffaa. Lammaffaa ammoo warri taaptaap gootan taaptaap godhaa warri giiftii habaaboollee taatu darba. Emoji boyichaa dhiisaa please. Mama Sifuye. Yeftaan uffo. Soddomii torba. Lakkoofsi kee xumurri isaa 77 kana ittiin argiti. Akka dubbachuuf waseene kalaas bayaadha. Nan qaqqabne haadha koo nan qaqqabne kun ola nan qaqqabne ammallee nan qaqqabne. Okay mama galata. Haa isii. Laa bootamiin ani barbaadu bootamiin miti waatsaappiin argishi haa isin jedheera kun waatiin argisi. Mubaaraki dhuma isaaf 65 namni si ergee jira lakkoofsa dhuma 65. Meera boleettii keenya amma. Hin buutee ilaali gastii keessa. Warra sira jettan maqaan seenyuun ni Ganniyyee. Wayye Ganniyyee. Wayye. Waalaikum assalaam. Nagaa alhamdulillah. Ergattee? Ergadhee dhuma 88. Jettee boleetti Ganniyyee. Dhuma 88. 88. Argeera. Suuraan isaa kana?
Itoophiyaa jira? Itoophiyaa jira asii galee garuu. Malakkanaa jira jechuudha. Birrii meeqa? Riyaala 4,000. Suudii moo? Suudii. Ganaa jedhee miila isaa ol qabee dhuufaa. Mubaarik Musammaa naan jedhanii. Mubaarik Musammaa. Mubaarik Musammaa. Nagaa akkam jirtu? Muhammad miti ati? Muhammad intala tokko si barbaaddi ittiin dubbadhu mee? Ittiin dubbadhu intala tokko si barbaaddi? Muhammad. Muhammad. Ani gannati maallaqa riyaala Saudiitti yeroo Saudii jirtu narraa fuute sana kan obboleessa kiyya biizaan bita jettee fuute sana amma Mubaarik Musammaa birattan dhiyeesse akka naaf deebistu si gaafadha. Maallaqa arabatti kennee biizaaf bite arabatti kennitee qabdii riyaala 10,000 na gaafattee 4,000 sitti kenne sana jechuudha. Ani gannati. Eessarraan akkam ani gannati Saudi Arabiyaarra. Dhiifamaa wajjin mucaan dhufte siimatteetti waan ta'eef miidiyaa irratti suuraa maxxansinee fayyadamaa jirra waan ta'eef dhiifama naa godhi gaa. Agas dhageesseetta Mubaarik Musammaati. Suudii teessee na wallaalchu jedheenni abdii qaba. Ayyee cufatee ba'e. Beeka godha ba ni beeka. Riyaada Saudi Arabiyaa riyaada guutuutti. Waa'ee biizaa na laallatu siin jeera ganni. Waa'ee maallaqa hawaalaa qofarraan hojjetaadhaan. Atis gaafam waa'ee biizaa jammaru iyyuu siin galchuu ganni. Na laallatu waan. Waa'ee biizaa. Hattuudha kan tokko waliin bijeetu. Atti dhimma waa'ee biizaa. Waa'ee maallaqa hawaalaa gurra qabduu shamarran. Sin salphachiisuu eegan malee gara si darbaan eenyuun taateeyyu. Waa'ee maallaqa hojjetattee itti kennitee jennaan. Dhageesse hojjetattee itti kennitee jennaan tole jedhee ka'ee sirkaa fuudhee sii galchuu didi. Salaamu alaikum. Safaan itti deebina ganniyye dhageesse baga ergatte itti deebina yeroo biraa dhageessee ganniyye itti deebina jalqaba warra irra jabaan naa saaroo siifan sim wallaahi kana booddee ol iyyuu sin galchu oluu sin galchu dhageessanii jalqaba kanan qorata irratti hojjetaa jiru waa'ee birrii hawaalaati wal keessa nu laakisinaa yeroo birriin hawaalaa dhumee kee nan beeka waa'ee biizaatiin Dubaayin keessaa ijoollee sii fidanii 200,000 2,300 warra nyaatan nan beeka itti deebina maaltu si maraache boo waa'ee birrii hawaalaatii maqaa hawaalaatii warra nyaataa jiru shiftaa meeqaan lollanu sana booddee immoo waa'ee dallaala kanaa seeraan alaati. Subhaanallah. Abbisina qajeelchu. Narratti cufee kun kabajaan qabu qillee taamiidha. Narratti cufee baga dhageessan sagaleen isaa waraabamee jira. Mormuus hin danda'u. Waatsaappii kee xumura isaa himadhu warra wal godhuu barbaadde waatsaappittiin naa ergitee kaate xumurii waatsaappii gootii kana jedhii kee ol gali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Umti kiyyaa jaatami shani. Sabariga. Sabari ilaalamee chee godhamee kaa. Silaafis immoo dabareen kan eenyu dibetta kan siifani. Siifan dubbadhu. Mubaarak akkamu. Fayyaan alhamdulillah. Xumurii lakkoofsa keetii meeqa? Nagaa Waaqayyoo siif haa baay'atu. 73. Amiin siif isa baay'atu 73 ergitee taati lagaa kee
أتلقى ترى قاري ورقة لكوسة سينرجي ننتي حاراسة النيم lakkoofsa WhatsApp as jalatti maxxanfamaa jiru dhagese lakkoofsa WhatsApp as jalatti maxxanfamaa jiru dhaqi fudhuuti ragaa kee hunda footoo isaa lakkoofsa isaa ergi kee kottu erga lakkoofsa WhatsApp kunoo si maxxanfamaa dha xumurii isaa 80 ijoollee maxxansaa jiru ayyee kennaa gaarii dubbadhu Wayya bibi akkam nagaa fayyaadha. Nagaa alhamdulillah. Nu boonsita bibi akkatti mannoon qaraa namaaf rabbitti manna jedhamee jirra hojii gaarii irra jirta rabbiitti isaa jajjabeessu. Ulfaadhu. Anis maallaquma dhabee ture akkuma nama tokko kennadhee naa maallaqa karam hawaalaatti naa raabade. Friday. Come. Friday come. Gabaa heedina gabaa. Gabaa labbi kaallaan tafaasaan. Eshi. Maallaqa yoo itti bilbilu namichi beellama naa godhaa ofii guyyaa hundaa beellama naa godha haadhallee itti bilbilee akkuma ammaatu itti bilbilee silkii narraan kaasu kaleessa bilbileef silkii yoo ani jijjiiree itti bilbilu narraa kaasee ka'ee sagalee kiyyoo dhagoon narra akka narra cufaa. Maqaa keenya hundatti. Yookiin ana gammachuu naan jedhan. Gammachuu. Ka irraan fuudhame mootummaa ati obboleetti. Suuda Arabiyaadha. Suuda Arabiyaa. Eessa jiran nama? Innillee kan jiru Suuda Arabiyaadha makkaa jira wanti kan irraa fuudhu obboleettii irraa fuudhu wanti ana obboleettiidha. Yoo bilbilee fi bilbilee fi ani maraa bilbilaan isii irraan kaasu narraan kaasu yoo silki. Kottu seenii lakkoofsaa tokkee fi bilbilte mooti. Kottu amma seenii himadhu. Eshi lakkoofsa sanaa himi. Lakkoofsi kee meeqa? Kan ittiin argitee kan itti ragaa. Kan ittiin seerri 65. Sabari. 65. Taap hin gootan miti? Kodhaara. 65. Injiru 65. Injira kan lakkoofsa mo'annaa irratti. Lakkoofsa WhatsAppii xumurii isaa meeqa irratti argite? Asiif. Sirreeffadhu kottu. Yeroo hin qabuun. Muddamtanii waliin bahinaa lakkoofsa WhatsAppii as jalatti sinii maxxanfamaa kan xumurii isaa 80 fudhaatii achirratti ergaa kaa kottaa. Ayyee Qidist. Wayyee mubi. Ijoollee shamarranii taaptaaf hin gootanu yoo xiqqaate namoonni hatamtan qofti taaptaaf yoo gootan miilee galleerran sila. Taaptaaf godhaa. Qophiin godhaa. Attu wal ijaartetti. Assalaamu alaikum. Halluma hiriitaa. Waalaikum assalaam jedheera callisiitaa. Maal jedha? Jechuun miidhayyoo tokko nyaatamtee jirti beektaa? Callis jechuun nageessuudhaan gad darbatamtee jechi keessa sin galchu yoo malqiyaamaa mucayyoo fiti. Callis jechuun nageessu eenyuun caalta. Qidist. Ayyee. Qidist ati argiteetta maal ati mana isaa hojjedhe. Mana isaa keessa hin daladhu. WhatsAppii balleesseera. Umni 31 daarektii bilbila. 31 daarektii bilbilama. Daarektii hin hojjeta hin dalaga. Kennime. Eshi duwwaa 5. Bilbila duwwaa. Duwwaa 5 29. 90. وكذا سادي توك الرقم الذي اتصلت به غير موجود بالخدمة. يدو يا روسين جرو لغالا وجيني جيتي كوما نتاب ستات دواشن رده بي ستمرات لنا اكي قوتا دواشن ديدمي ساقا
sagaltama duwwaashan 29 90 43 tokko wallaahi hidduudha rabbi tan gadda iddoo guuttadhu kottu awwaan isin jarjartu wallaa lama guuttadhu kottu obboleesso quuftu dubbadhu. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubarak anillee birrii hawaalaa 2,900 ani waa hundayyuu sitti ergee jira. 2,900 harkaan narraa fuudhee footoo isaallee si ergee jira WhatsApp irraani. Eessa biyya kamii? Dubaay ni godhiyaa. Hamza Hassan Ali itti beekuu dandeetta. Nama miidiyaa gugurdaa fayyadamuun Muri Sami kala kofski. Oi bakka waa'ee Dubaay mataan dhukkubeera. Muri Sami kala kofski. Lakkoofsi kiyyaa 93. Waa baay'ee narraa fuudhee jira. Obboleetti keellee sii fida jedhee birriilee narraa fuudhee jira. Hundayyuu si ergee jiraan. Ka Itoophiyaa irraa obboleetti isaa irraan nagalchisiisellee maatii jechuudha. Naaseen adaraa seera. Ka sagalee irratti guurte kun sii? 93. Sagalee ati guurteerte miti? Sagalee isaallee kiyyatti hundaa. Ani barra jechuun guyyaa kana hojiirra dhahaa ture sagalee galchii jechaa ta'e. Taap sheera. Sana boodaniin galchanaan ta'e toora makribaa kanaan deemaanaan jechaa ture. Amma naa erge wanni jedhee biiruman taa'ee erginaa jee. Yeroo feetitti dhufuu dandeessa mana kiyyaa ofti maal taatee miti. Yeroo feetitti hootu maajuma feetee fokoo. Hin beekne wallaahi hin beekne. Wayii kadhatanii duba guyyaa wayii kadhatanii yookaan peendi godhuun oolan natti fakkaata. Peendingii guyyaa 20 gadi dhiisan natti fakkaata yookaan. Ganamaan adda baafadha okay. Ganamaan adda baafadhee sitti hima okay. Neeki malleeni galee jira moo hin galle ati akkaawuntii keessa cheek godhiitti natti hima. Mee akkaawuntii irratti bilbila irratti miseejiidhaan ni bu'aa laali mee miseejiidhaan galee jira jeen malleeni irra galee ni jira jeen gaafadhu please. Akkasiin jaanii okay hayyee naafadhu haguma ganamaa naafadhu. Haguma ganamaa naafadhu okay. Mucaa mana erge kanatti nama tokkodha. Eege amanta. Ona kiloleeti? Haa? Salus tanraya bangacatti. Erga deemo toka. Wal mataan. Abba barbaadete. Rabbinan satariyo satari. Aye, mana kan saya? Hamza Hassan Ali. Hamza Hussein Ali. Hamzi to. Akka dhimma kee mattee fixxeetta kanas. Taaptaabiin godina taa'ashi. Taaptaabiin godina taa'a. Silkii lamaan taaptaaf godhaarraayu. Taaptaabiin godina taa'a. Warri machuu laattan wal ibsin galcha. Geemii kun deema. Okay, galatan mubarak kalasan gabbu'aa nama biraatiif caarraa dabarse. Subhanallah. Sanuu ustazayyaa hojjetatti. Shaa jechuun maal? Sheemiin sin qabu nama qulqulluutti atti hirkattee silumayyuu namatti hirkatanii suuraa kan waan jalatti fakkaateera. 47 15 of qulqulleessuuf 45 36 47 na argaa na dhoksaa fide والماطا إن الرقم الذي طلبته مقطوع مؤقتا. مقطوع أوكي. الاتصال لاحقا. أوكي. شكرا. عفوا. The number you have dialed is temporary. No matter.
jettee yaaddu miti garuu waggaa tokko ga'e osoo na sobu osoo nama kaanii kaan na bitaa na kadhatu birrii dhugaanarraa qabdi birrii isiinarraa qabdi ka biyyaallee kaasiillee hin kafala osoo jedhu deebi'ee riisiitii birriin sii gale jedhee feekiin irratti ergee isallee kunoo sagalee isa dhageeffataa jira. Shaatur Maus dhaggeeffataaraati. Maqaan isaa eenyu? Ijoollee viidiyoo waraabaadhaantu jiru majala ta'anii. Hamza Hassan Dalagaan Ali. jara kan rabbiin viidiyoo waraabuudhaan akka waan kan laqamanitti viidiyoo waraabaa ta'antu jiru. Kanaannaan waraabbatan. Maqaan isaa eenyunni? Hamza Hussein Ali. Eessa jiraata? Ajimaan jiraata kun ijoolleen baarisaatti koomentii jalatti Dubaay keessa jechuu Ajimaan. Waamaa warri Ajimaan. Birrii meeqa si nyaate? Birrii 2,900 Maqaa hawaalaatii qofa maqaa biyyatti maatii kootti naa galchi. Maatii kootti naa galchi kanatti jetteetti kennatti. 2,900 Dirhaama 2,900 maatii kootti naa galchi jennaan inni kiiloolee keessa ta'a? Ayyee. Kiiloolee. Mara musammaa dalagaa kee ambulaansii fidda maali fidda? Mana dhaqaa ture booda ammoo deebi'ee Ajimaan alkaraamaa ture inni deebi'ee amma Naayimii yaggaleera. Birri kee soqaa dhaqee akka suuraa wallaahi warra gastiira teessanii haa toftan galee siin buusaa abbaan baadhee akka suuraa kee si aammatee kee hin dhiyeeffanne shi. Laalaa wanta akkasiin jiru ragaa akkasii qabaannan birri makiyyayyuun dhiisaa fe'an. Atu salphattee mana murtee diimaatti dhiyaattaatiin moona sana. Ragaa qaba waan hunda ragaa qaba jaartummaa inni na ergatellee. Waa'ee ragaatii miti footoo kee sitti hin qabu miti inni borro waan siin jifatu keessaa footoo si haammatee hin qabu miti. Haadha warra qaba haadha warraatti illee himannaan miidiyaa rabbaa sinaan jetteetti. Aloo. Shat. Aloo. Maal jette? Raabiyaa Gastiir. Ayyee Raabiyaa.